الحمد لله قالني كيتما أتنو ملكسي إلهي أفما جاء كيد إدسا أكباتيكما نمسان أرغتو نقدي هندما ستنو بداس كراك جهلما نمنت جلفتين كجهلو يومما يو ظاهر ألالا هندنو سومما كسو ميدبولين براكما تما كسارا يا ربي عني بيني سمالي دريسان ديني أرجع خواني سمالي دريسان ديني أركا خيمالي ربي خو خبيرا كان الأيني ولاتي دران خاسين آجاتو صونم بافني يا ربي عني الحمد لله قالني كيتما أتنو ملكسي إلهي أفما جاء كيد إدسا أكباتيكما نمسان أرغتو نقدي هندما ستنو بداس كراك جهلما نمنت جلفتين كجهلو يومما يو ظاهر ألالا هندنو سومما كسو ميدبولين براكما تما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتو تفجالتمتو تابوليتي وني في أبوليان كيا كاني سجلك يرجعتن عندك سنوبا ربين ساعتي كناني سينجه نسينجلا أبوليان كيا هرنيات سيمبرسيس وسونتاني الممكية ويا راسنا جرسيس في أمدان دامات إن فانا تراني سينجلا akkasuma baga rabbiin dandeetti ofiitiin jechuudha balayyaan kiyyaa nama hagana soomatu sintaasise arraan tana keessummaa qaba baay'inaan waraaballee hin jiru jechuudha amma danda'e tokko amma danda'ama ta'e ni waraaban isinin jedha isin immoo tuyyuu jechuudha warri kanan dura maatii laayik godha akkasuma kooment illee qeeqas ta'e yaada gaaris ta'e akka nuu kennitan abdiin isin irraa qaba warri immoo tuyyuu jechuudha reef viidiyoon kiyya isin bira dhufaa jiru viidiyoo kiyya laayik akkasuma sabiskiraayib godhaan isinin jedha isinitti tole sheer godhaa balayyaan kiyya yoo nuti wal bira tarre wal tuffannee wal bira tarre kan biraa kan guddusi hin jiru akkasumallee hamilee wajecha yaada gaggaarii fi akkasuma sheerillee waliif haagonuun isinin jedha lixii kana lixii saambusaati isa kana immoo buskoota dhabuufiin isinin jedha saambusaani asitti illee tahee gara biraatti akka hedduutti hojjetama namuu karaa isaa laafini kaasatan nama lixii qallisanii hojjetan kana baay'ee irraan beeku kaanii beeku isa farradansanii koshiina Israa'eliin tuni elee ifaati boksiidha jechuudha elee kadaabbootiin fi akkasuma kan buddeen illee walirra jiran gubbamarraan hin sawwareen isiniin jedha koshiinan tiyas akkasitti stardaandii eeggattee fataa jettee isini waraabee osoo hin taane namni hakkuma haaluma jireenya ofii isini nama wanna jedhaa miire akkasii kaasatan anas waan biyya namaa tureef osoo kan wanni hundinuu stardaandii eeggate ta'e baay'ee dasna jedha jechuudha wanni bakka namu akkuma ofiititti jiraata malee akka biyya namaa sanittis yookaan akka namoota biraatittis jiraachuu hin dandeettan haala kanaan xararii yookaan haphii saambusaa hojjetaa jirti sistariin jechuudha ani kana baay'inallee mooyaa itti hin qabu ani garuu kanin ani hojjedhu isa farradansanii jechuudha isa kan immoo baay'ee karaa salphaan daqiiqamatti jechuudha nama xumurama haala kanaan haphii saambusaati kun jechuudha karaa salphaan wamallee wanni inni baay'ee namatti ulfaatu fi nama dhibullee hin jiru akkasumallee jechuudha wanni inni jechuu xaamin isallee kaaniin garaagarummaa qabu hin jiru jechuudha akkuma kaaniti kaanis bishaanumaa fi zayitan bukeessanii kanallee akkasuma jechuudha akkasi yeroo jalqabaatirra immoo hin waraabne afaanumaan isinitti hima jedheetiin isiniin jedha akkuma dura isiniin jedhe isin barsiisuuf osoo hin taane wama hojjanne isinitti agarsiisuufiin isiniin jedha irra caalan keessan nama nu caalatti beekuudha nama jireenyi biyya kanallee isaa galeefidha akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya walumaaniin addaan babbanne waliin turramaafin isinitti dhufeen isiniin jedha akkasii haala kanaan harkallee ni hojjetanii immoo tuyyoo haala kanaan cirfaadha yoo hojjettan eelelleen isin hin gubu jechuudha eelen tun eelee faati baay'inaan illee maashaallah wanni daftellee hin gubdu jechuudha otoo eelee quraanii taate tarii yoo ite hin gubdi yoo itti qaqqabata hin goggogallee jechuudha amma kun hin goggogullee bismillaahi zayitumaan alatti haala kanaan lallaafa jechuudha takkaan isii bakka afuritti baati bilbilamee jannaan sagalee addaan kute akkasii musallaa kanatti muranii jechoo kaarogsadee
haala kanaanin lixii walitti wal qabachiisne eega kana saambusaa bareedaa dumbushee isaa taati jechuudha maashaallah tabarakallah. Akkasii sasseeqadhaan isiniin jechuuf amaaniin kana jedhee yeroo murummoo isinitti agarsiifne afaan. Hashuwaa namni waanuma danda'etti godhata inni kun immoo timaantimii kaarotii qillee minaamin kasanii miti jedhe foon illee jechuudha. Biyya baay'inaan immoo iyyuu biyya henna kanatti kan nyaatamu maa inni isinitti fakkaate misiraan immoo irmaa jijjiiruufiin waan biraatiin hojjedhe jechuudha. Akkasii hashuwaa uma qabuun namni hashata jechuudha jechuun ittiin fayyadama. Akkasii isiniin jedha saambusama akkuma saambusaa taanini haala kanaan akkana jirti isiniin jedha buleeyyan kiyya. Inni kun immoo lixii duratti bukeessisanii innis bukaa'ee jira. Buskuuta waan akka kookisii wama ta'ee biraan saambusaa biraan itti dabaluufiin isiniin jedha. Akkasii gaggabaabseetu maaninni mureen isiniin jedha kaa hordoftoota kiyya. Yeroo ofii waraaba waan ta'eef yeroo farraduu fi maal isinitti agarsiifne achiin isa san hojjetaa asiin immoo tuyyuu shorbaadha. Kushiinaa jira isiniin jedhe hordoftoota kiyya. Inni shorbaan illee asiin bilchaataa jira jechuudha istoof irratti. Waan akkasiiti haga xumaatitti nafaana turaa isiniin jedha buleeyyan kiyya. Maashaallah shorbaan biyya kennaa mootiyyuu jechuudha. Achitti biyya namaatitti jariisha jedhaniin santu asitti shorbaan natti fakkaate. Inni sun sa'aatii 5 akkas baay'ee hojjetu ture jechuudha jariisha faanii achitti. Sa'aatii dheeraa tura garuu kaasii sa'aatii dheeraa hin turu. Akkasii hordoftoota kiyya sumaan isin yaadachiifadha subscribe godhaa like godhaan isiniin jedha. Ayyama keessan yoo ta'eeni dirqama hin qabu fedhii keessaniin jechuudha. Haala kanaan fuula deebisee jira. Asitti immoo qoraan qopheeffadhee jira. Qoraan irratti xabbasoo kasalli na harkaa zayitii obaase jechuudha. Hin daddafu waan ta'eef haala kanaan asirratti ibidda irratti jechuudha. Xabbasuufiin deemaa isiniin jedha baay'inaan immoo paaworiin akkasitti hin jiru galgala irratti ifaan jiraatullee immoo tuyyuu qoraan hin gahu. Isuma dhugaa tarii namni akka itti fayyadama waan ta'eef kanallee caaluu hin danda'a. Maxbasha matan irratti xabbasuu wedaan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya akkasii haga xumuraatitti nafaana turaan isiniin jedha. Har'a kushiina tiyya keessa isin oofee jira. Akkasii eeleen tunillee hedduu nama fayyadde jechuudha. Akkasuma sunsuma qabdii asitti kaanamni sunsumni illee hin jiru. Mandajaa waan garagara nama haguma humna isaatiin waan qabutti fayyadama jechuudha. Garuu eeleen tun hedduu akkanatti tolte duratti hin qabu yoo aga bitadhee itti fayyadame kana yaa rabbii kiyya durumatti eessa jira maaliif dursee bitee itti fayyadamuu dhabee jechuudha ture jechuudha. Saambusaan tunis hin xabbafamne ganaa immoo xabbasuu henna. Nafaana turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ta'eeleen walaa hedduu das nama jettee viidiyoon bubbeen immoo garagara na oofaan haanaa ifuufiin karra eeguma ofirraa gaddeebisee banee jechuudha. Akkasii biyya keenya keessatti illee namni amrii maraa yoo ofirratti laaffisee haguma isaatiin namu haga humna isaatiin uma qabu irratti sabbaree jedhe wallaahi jireenyi nama hin dhibu obboleeyyan kiyya. Haguma waan barbaadanillee akkasittis akka sootuma keessatti gayan jechuu itti dhaqqaban akka biyya namaa sanillee waa hundi ulaagaaleen hundi guutamee maal jechuudha. Rabbiillee namaa guutaa namnillee haga danda'aniin guuttatan isiniin jedha. Gammootuyyuu takkaanillee namaa guutamuu baatte har'a waan har'a hin qabne boru qabaachuu dandeettan iftaan itti guuttatuu dandeettaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo haga tatta'ee warraa waraabee hagana tartiibatti deebisee sufura irratti rattabee jira. Biyya keenyatti immoo maashaallah habhabii yeroo fuxuuraa hin dhabamu. Akkuma isin dura dubbadhe natti fakkaate biyya gara biraatitti yookaan biyyoota alaatitti obboroon booda yookaan sahuuraan booda nyaatanii asitti immoo namni yeroo dheebbote san timira afaan kaayate habhabii itti aansa jechuudha. Kanillee jechuun timirallee bitatuu dadhabee habhabii kana bitachuu hin dadhabu. Isa itti fayyadamaniin isiniin jedha. Saambusatti reefuu kana fakkaatti homaa saambusaa taaniin inumaa garaagarummaa hin qabdu mi'aan isii immoo maashaallah hedduu bareedaadhaan isiniin jedha. Akkasii yeroo kanatti yeroo tartiibatti deebisetti ni waraabee jechuudha. Hundaa gaata'een qopheessinee jirra. Asumaan isinillee warri yeroo kana isin biraa lolluuqin geette nu biratti lolluuqadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii
duraan obboleeyyan kiyyaa takkallee kaameraan achi gara biraan harkaa taree hirrifadhoomi maaliif isinitti fakkaate wanni takka waan waraabuu odeessan malee akka mul'atu hin barbaadu garuu sumarrallee muruu danda'u eega waraabame numan dhiisen isiniin jedha maaliifuu namni haguma humna isaatitti haguma qabutti yoo gammade wanni san caale hin jiru jechuudha jireenya ofii tana nama madaalchisu osoo hin taane khalaas ani anaa tiyyatiyyuma jedhee yoo itti amane humata akka wannan jedhu jechuudha sufraan kuni irratti illee maachi naan hojjechiifne firaasha kana garuu ofumaa laaleetu mana akkasitti irratti bitan isiniin jedha akkasii beejarri kun lama wal fakkaatan yasuma namni yeroo baay'ee wal fakkaataniin isiniin jedha firuun mallee walitti hin qaban arabuu fi obboleessi kiyya xiqqaan kun jechuudha innis akkuma waan obboleessi isaa ta'eetitti maashaallah nin jaallatanii alhamdulillah akkasii innis dhaqee isa fakkaata mee isin immoo laalaan isiniin jedha wal fakkaatu moo akkam moo anumatu jedhe keeyoon obboleessa kiyya jedhuun lakki keetii miti ka isaatii naan jedhan akkasii keessummallee keessa bubbuufnee jirra asitti immoo namni baay'inaan hin sodaata hin seenu kaameraa jechuudha namoota muraasatu seena malee akkasii xumurarraan geennee jirra obboleeyyan kiyya lolloqannee dubartoonni immoo garanaan jiranii laayikii nuu kennaa jira mucaan kun jechuudha maashaallah akkasii bilaaf yaa habiibi akkasii obboleeyyan kiyya nuti garanaan jirra jechuudha baay'een hin waraabne dhugaa ofii fi namoota dubartoota jiranillee hin waraabne haala kagana qofa duuban seensisee jechuudha akkasii nyaannee dhuyne yeroo kanatti maashaallah tabaarakallah alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kenna yoo isin gammachiise akkasumallee yeroo biraatiif illee viidiyoolee akkanaa akka waraabuu yoo itti fufinaan jettanii laayikii akkasuma komentii yaada bareedan isiniin jedha mee sagalee kana isin dhageessisa sagalee Sheekh Abdusalaam Daawwaa OBN dha garuu kan inni irra jiru dhageeffachuuf irraa baasi jedhanii Agus Melisa ida sitti karaa. Egaa waa'ee zakat dubbatan fixrii jechuudha. Akkasii asumaan obboleeyyan kenna warroonni maatiin keessan harka qalleeyyii irraa baasaa keeyrii carraaqqadhaa isiniin jedhanillee tanan isin yaadachiisuu barbaada. Harka qalleeyyii qofa yoo osoo hin taanetti jechuudha wallahi kheyrii gugurdoodha yoo dandeettanii irraa baaftan fixrii jechuudha. Tarii namoota biyya keessa jirutti ulfaatuu danda'a isinitti mulfaachuu dhabuu danda'a. Akkasii galanni rabbiidha yoomi mameedhuma kan irra nu buuse karaa diin islaama rabbiin nuti gabbarru keenya